أنا أدفو ديادا المانا باغدا خن نمانالزم جلنجر نمانالزم ورا نما جلنجاني ورا غندانالزم جلنجر وري نمانالزم جلنجر ديادا ياو حالا ديما جرورا صوفنا دينغد انترنتين نجنكي أراني كجيلا جين أبددا ديادا invite share نوغداغا Dugarra duna dugarra ndebinu Aman Yusuf Oromia ya kullu sabah baga jiratte fon kiyya nama dugaaf dhaabbat nama qaaf dhaabbat nama boodan jenne arrantana waayiddu argaa jirra yaadda invite share na godati qobodan eegalle inshallah Bakar Siraj Ariana jechuun dhaaba wayyaanee dhaa kan Tigraay kan wayyaanee dhaa wajjin wayyaanee number 2 jechuudha akka wayyaanee lammeeffaa jechuudha warra isaanii wal mormu fakkaatee warra dhaabota Oromoo keessa lixee isaanii wajjin hojjechaa jiru jechuudha hubannoodhaaf jechuudha madrak jechuun OFC jechuudha madrakiin OFC dha kana Oromoo sirrii beeku qabdi dhaabota hedduudhaatu madrakii wajjin waliin qabamee jira baroota dheeraadhaaf naftanyoonni jajjaboon antummaa saba Amaaraadhaa hin kenninee fi dubbii Amaaraarra xanaannatanii dalagan kan Mallas Zeenaawiin laamsheessaa ture jajjaboon hadheeffatan Profeesoroonni hadheeffatoon Amaaraa gurguddaan madrakkeessa jiran madrakkeessa jiran dubbina kala naftanya nutana madrakkeessa jiran hadhaawon isi tanarrais tiko namni khenya bayanata OFC gize jam mararum arka namni mararan Professor Mararan nama Ethiopia indi taf qabsawa ture Oromo Ethiopia keessatti birgasi eesisnaaf jee nama qabsawa ture Oromiyaan buqqisa jeenu kijibeen beeku isinin bilisoomsaa jeenu kijibeen beeku walabummaan isinii eega jeenu kijibeen beeku saniif jaalanna dhiyaadha hundaafuu haa ta'u tapha adda addaatu deemaa jira namni biyyan jirre kun wauma Facebook irra jiru kana dhugaatti fakkaata dubbiin akkasii miti geema adda addaa deemaa jira jechuun naggada adda addaa deemaa jira nuti gaawwanni dhaabbanneef nama masaraa na'inee masaraa nama baasuu fi miti qabsooyne dantaa Oromooti dantaa Oromoo tana eeguudhaaf ammas saaxiluun dirqama keenya taati ammallee gana lakka filmaanni as dhiyaatu wanni nuti saaxiluu teenyu ni guddatti hedduu jechuudha dhiyaadha ni eegalla ala kanamit akka ala dichi sangi nana sagalen Facebook irra kan namtun jirtu adero Facebook diidami soddom banatanii caawun ni danda'ama sagale diidami soddomin hannachuun ni danda'ama ummanni lafarra jiru wanni isaan jechuu jira waan biraati tanaafuu ibsossoowuun hin barbaachistu gowwoomuun hin barbaachistu ummanni tapha beekee jira naggaatee siyaasaadha adda baafatee beekee jira namni isi tanarraa bal'inaan dubbanna Diada Buya sirbi arabatis gari da innet Lita Oromia timal tu de majra Lita Oromia Isi rais ni dubbanna Diada Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh obboleeyyan kiyya islaama ka addunyaa jirtan hundinuu obboleeyyan kiyya Oromoodhaa kan Kiristaanaa fi waaqeffataa hundi keessanuu salaamanni kiyya qonnee irraa buqqee lafa jirtanitti isin dhaqqabu akkuma yeroo biraatti jechaadha. Sagantaan arraan tana dhufeef itti dabruu kiyya dura obboleeyyan kiyya kan Kiristaanaa amantii Kiristaanaa hordoftan hunda
baga ayyaana qileetiin isin gahee isiniin jenna. Ayyaanni kun ayyaana gammachuudha. Ayyaana ittiin waa hunda adda baafattan, ayyaana ittiin dogoggorootaa fi sirrii waan ta'an adda hubattan, ayyaana ittiin badhaadhina itti shuruuf keeffattaniitii fi itti dhandhamtan, ayyaana waa hundi keessan isiniif badhaadhu akka isinii ta'u hawwinaa jechuudha. Sagantaa teenyatti dabarra. Qabsoon Oromoodhaa bilisummaadhaan xumuramtee jirti jedhanii eeganutti himan qofa osoo hin ta'in qaamaan illee dhufnee qabsoon Oromoodhaa bilisummaadhaan xumuramuusii laallee garree jirra. Qabsoon Oromoodhaa waan qabsaawaa turteef qabdi. Qabsoon Oromoodhaa bara 150 guutuu waan irra deemaa turteef qabdi. Wanti san arraan tana hagi tokko galma gahee jira. Adeemsa bara lameen as dhufe keessatti waa hedduu dhagarre. Naggaadota siyaasaadhaa kan korojoo garagaraa qabachuudhaan daldala maallaqaatii fi harka nu dhoosisuu irratti hojjechaa turanii fi hojjechuudhaaf deeman kan adda addaatis arkaa jirra. Adeemsi nuti keessa deemuu qabnu duuba maali akka ummataatti jechaadha. Qabsoo gaggeeffamu jirtu keessatti karam goruu qabna tan jettu bayyanootaa fi wata bayyanu jechuudha. Bayyanoota jechuun wata bayyanu. Bayyanannee deemuun hubannoodhaan deemuunii fi shubbisaa dhiisnee girrisuu dhaabnee maaltu maal ta'e kamtu sirriidha maaltu sirrii miti tan jettuun adda baafannee deemuun murteessaadha. Isii tanarratti ejjennoo qabaannee yaa'aa turre. Gaafa jalqaba Facebook irra baanee sagalee ta'uu uummata keenyaaf eegallee irraa kaasnee xawal waallee hin beeynu. Shaneen diina Oromooti jenneeti ejjennoo irra fudhanne arraas ejjennoon teenya bakkuma san jirti. Ilmaan abbaa gadaa kamasaraa seene deeggaramu qaban jenne arrallee deeggaramu qabanii ni deeggarraas jenneeti wajji falmuudhaaf kutannee kaanee jirra. Qabsoo tana keessatti irrinoota jiran guuttachaati taqabnu jabeeffannaan kaayoteenya. Taqabnu ifarkaa baasneeti tabiraa fidannaan numantaatu. Osoo arraan tana masaraa mootummaa keessa lammaan seene lammaafillee kanuma dhaabanna osoo kabiraa seenee akkasumatti isaa dhaabbanna. Haaniin achii gabbaasee ilmi abbaa gadaa ani fi seena taphni jiru siyaasaa keessatti tasu bandala gomma booda Oromoo bidara kuntaa dhumate. Tatanaa alaa Wallagga lixaa keessatti wanni deemaa jiru adda addaatu jira. Ololoota garagaraa kan qilleensa irratti raabsamaa jirutu jira. Abukaattoolee sobaa adda addaa arkaa jirraa jechuudha. Osoon biyya alaa jiraadhe akkamittiin fadha seetan. Za'amaleen biyya keessa jira. Maaliif akkatti waa hunnu beeynaa jechuudha. Ala maaliif ammaan tana warri biyyan dhufin gaafa biyya dhuftan arkuu teessanii lakka filmaanni as dhiyaatuun maqaa hedduudha gabbaasuu teenya warra biyya gale hundaa'u lakka filmaanni as dhiyaatuun adeemsa keenya keessatti waa hedduu as dhiyeessuu teenya saaxiluu teenya. Amma immoo waan lixa Oromiyaa irra deemaa jiru adda addaa arkaa jirtan. Naggaadeetota adda addaa jechuudha. Abukaattoolee adda addaa. Maaltu lixa Oromiyaa keessatti deemaa jira? Nu qabaa nu gadhiisaa way Wallagga dhumatte jechuu jira. Wallaggaan dhumachuu jirtu hin jirtu. Hin jirtu. Takka Wallaggaan dhumachuu jirtu. Wallagga jechuun biyya namaa miti. Biyyaatu lafaatu Wallagga jaama. Harargee jechuun namaa miti. Lafa. Arsii jechuun namaa miti. Lafa. Baalee arsii jechuun gosa. Baalee jechuun lafa. Lafa. Wallaggaa dhumachuu jira gisee jedhan akka uummata Wallaggaa dhumachuu jira jettee ati maraattee haatu si godhuudhaaf jechuudha. Wallagga keessa maaltu deemaa ture? Maaltu gaggeeffamaa ture? Maali wanni deemu jiru? Ammaan tana qabatamni haqaa ka deemu jiru maali? Daldaltoonni siyaasaa tana keessa waan biraa oofachuu barbaada. Hogganaan Beenshaangul Wallagga keessatti ni ajjeefame. Namni dubbate hin jiru. Kaarraa abukaattoo jedhuudhaaf gadi bahee waa barreessu hundinuu gaafa hogganaan Beenshaangul shiftaa Wallagga keessa maadheeffatteen ajjeefame gadi bahee hin dubbanne. Gaafa telekoom warri dalagan hojjetoonni telekoom lafa Wallaggaa keessatti shiftaa achi keessa maadheeffatteen tan maqaa shaneetiin sossootu namni 30 ajjeefamu gadi bahee shiftaan arraan tana abukaattoo ta'uun hin dubbanne.
gaafa ilmi arsiidhaa ilmi sikkoo mandoo kaachin ramadame makiinaa keessaa eeganii fuudhan karaa irratti shiftaan arraan tana mana keessa taa'ee mirqaanee rakkoo wallaggaatiif abukaatoo ta'u kun gaafas hin dubbanne duuba gaafas ummanni miidhamu gaafa hogganaan ajjeefamu gaafa hojjetoonni mootummaa ajjeefamu gaafa wanni yakki garagaraa lafa san keessatti hojjetamu gaafa ummanni booyu gaafa haati boochu gaafa dubartiin gudeedamtu gaafa ilmi namaa gommaadhaan hidhamee gubamu gaafaanii fi feestaalatti hidhanii nama kana gubanii alaabaa wajjin fannisan namichi dubbachuu hin dandahin olaantummaa seeraa nuu kabachiisaa jee ummanni wallaggaa boonyaan olaantummaa seeraa kabachiisuudhaaf shiftaa qabuudhaaf mootummaan yoo tarkaanfii fudhatte shiftaan maa qabamaa yoo kayattee iyyitu taate ka shiftaa bobbaasu jiru keessaa ati tokkoo jechuu akkana sitti himnaa gurrassi calawu shiftaa san harka lafa jalaatiin ka maallaqaan gargaaru jiru keessaa tokko sihii jenna jechuu tokko sihii siin jenna jechuu yoo shiftaa san gargaaruu baatte hogganaan Beenshaangul haraaratti ajjeefame san maa sirrifachiisin haati Oromoodhaa tolfaa hojii ajjeefamtu san maa sirrifachiisin hojjetaan teelkoom soddomman ajjeefaman san maa sirrifachiisin ilmi arsiidhaa ka sikkoo mandoo ka hojiidhaaf achi ramadamee hogganaa ta'ee godina san akka bulchuuf achitti eeggamee ergame torbaan lama dura achitti ajjeefame san maa sirrifachiisin ummanni dadhaba ijoollee wallaggaa dhaloonni wallaggaa obboleeyyan keenya Oromoodhaa ka barnoota dhabee tattaa'u jiru maa sirrifachiisin rakkoon achi keessa deemu jirtu maa sirrifachiisin lolli wallagga keessa deemu jiru tokko hin jiru shiftaa qaqqabu jiran tana dhugaadha ammallee lafa garree hundatti shiftaa haxaa'uuf teenya haxaa'uuf lafa garree hundatti hujii shiftaa nama dalaguufi hujii shiftaa wajjin nama dhaabbatu tumsa shiftaa nama ta'u lafuma garree hundatti akkam beekamne laqaaqamee guuramuu ta'a amma boodallee tanatti if booda jechuun teenya shiftaadhaa guuramuu jira lolli hin jiru maa shiftaan guuramaa yoo jette abbaa shiftaa saniiti jechuuti gargaaraa shiftaa saniiti jechuu ummanni wallaggaa ammaa nu dhaqqabaa jechuu jira bara ummanni wallaggaa ammaa shiftaan gurraa qabame galata waaqaa yaa rabbi galatoomii naganuu kannite jechuu jira bara naggaadee ilmaan wallaggaa meeqaatu hoteela isaanii keessatti ilma Oromoo kasilaa ODP dalaguutu hoteela keetiin nyaate jedhanii boombii irra darbanii ajjeesu jiran gubu jiran hoteela dhaqee namni tokko badhaadhina tahee takkaayii soopidiyoo tahee hoteela tokko taa'ee nyaachuu isaatiif shiftaan boombii kiisha qabattee irra darbitee hoteelaa fi qabeenya harkaa barbadeessaa jirti bara shiftaa akkanaa kana mootummaan jala deemtee qaqqabuun hujii dansaa jenna hujii seera kabachiisuu jennaa jechuudha hujii haxaa'uu jennaa jechuudha gara biraatiin ammaas TPLF achiin akka dhuftuuf carraa takkallee mootummaan kun kan nuun qabuu jennee mootummaadhaafis dhaamnaa jechuudha bakki karaan TPLF ergamtoota isaanii akka Profeesar Isqeel Gabbisaatii fi akka Baqqalaa Garbaatii fi akka Shaneedhaa kana keessaan dhufuudhaaf karoora qabdu achiin yoo as Ariyaanaa keessaan ol bahuu baatte jechuudha yaabee yoo as OFC madrak Ariyaanaa keessaan ol dhufuu baatte karaan isin dhuftuun waboo ettee ta deemtu tana keessaan dhufu jirti ka qallabu jiruus isaanii keenyaas ka duubaa qallabu jiru hedduudha tanaafuu eega wayyaaneen badhaadhinaan adda citte lolaas feetu waan feetu karaa siitiin haa dhuftu nama Oromootiin nutti dhufu ifitti dhiisuun qabnu jechuun nuti akka Oromootti footoo amata lama duraa gabbaastanii ta boombiidhaaf kamaali ta mooliyyaaleetii fi lafa biraatti gaggeeffamte asirra gisee maxxansitan hangabte akka ummata burjaajeessuuf akka deemtan ummanni Oromoodhaa isin hubachuu qabaa jechuudha warri suuraa faradaa asirra maxxansitanii wallagga gubachuu jirtii dhaqqabaa jettanii imimmaan sobaa harcaasuu jirtan imimmaan sobaa harraa caasantuun gaafa hojjetaan 30 ajjeefamu eessa isinirraa kute imimmaan eessa isinirraa kute saniifu olaantummaa seera lolli hin jiru maaliif maaltu wallola shaneen hin jirtu boodutee jirte shishee koloo waan qushasha shiftaa boombii fi shubuxii qawwee harka qabattee karaarra deddeemtee bakka wayin nama eeggattee nama dhooytu malee hin jirtu waan shiftaa jira shiftaa malee woboof jinni jaanta hin jirtu
lola deemu jira lolle isa jira moo lola kamitu deema dhiisinu rawana kana lola maaltu deema waan hin jirre wajjin namni wal lola mootummaa tana abbaan fadhe waraanaan dhufuu cabsuu hin danda'u abiyyitu nama waraana jaalatu miti abiyyiin nama jaalala jaalatu nama nageenya jaalatu dooktar abiyyiin morma yettee gaafa deemtu addunyaan farra nageenyaa sin jechuu teessi durrassi dhalaw maaliif abiyyiin abbaa nageenyaa yetteeti addunyaan badhaastee jirti abiyyi abbaa nageenyaati ati ka abiyyiin faallaa deemee yaa'itti godha karaa cufsiisa karaa maarree godha mixirqoon godha yettee deemtu hundinu farra nageenyaa taateeti sabaa sablammii biraa fi addunyaa biratti hunda birattuu beekamtaa jechuudha farra nageenyaa saniifu warra farra nageenyaa ummataa dhoorkee abiyyi nageenya maqaa jaalatuuf nagaa kabachiisuudhaaf tarkaanfii irra fudhachaa jira tarkaanfii isaa tana wajji fudhanna sirriidhaa yenna jechuudha lafa biraatti illee qabsoon nuti oofuu teenyu siisuma tanaa jechuun yaa xooyina shiftaan lafa takka keessatti lafa takka ona keenya tokko keessatti qeeteenya takka keessatti shiftaan deemee ummata keenya nagaa dhoorku tasumatti hin dhiisnu jechuun mootummaa Oromoo tana keessatti tasuma inuma abbaan fadhe daangaa keenya ala deemee yaa'ii godhuu ni danda'a lafa teenya keessatti ergamaa biraa ta'e ergamaa diinaa ta'e ummata keenya soorkeessu ijoollee teenya barnoota dhoorku karaa cufu yaa'ii godhu akka nuti hujiin hojjanne akka ummanni hujiin hojjanne akka hojjetoonni hujiin hojjanne taasisuudhaan akka biitii tuniif duran ceenee fi badhaadhinni hin dhufne hiyyummaan akka ummata irratti goojjoo jaarrattu taasisuudhaaf warra deemu tokkollee itti dhiisu hin teenyu jechuudha qabsoon taabbaati saniifuu lixa Oromiyaa keessa wanni deemu jira seera kabachiisuudha hattu waa hatte poolisni Finfinnee keessatti haa ta'u Adaamatti haa ta'u Hararitti haa ta'u Arsitti haa ta'u lafa fadhetti haa ta'u aree qaba hattu qabu jiran dhumatti lolli hin jiru hayyo nama amma maallaqa namarraa haatee namni himate poolisni way lolli nama bilu nama beekaas keessa bilbilu jiru shiftaa hidhaanayna nama beekaa jeequma uumus hidhaanayna yaada mormi dhiirata yaada mormi akka diqaalaa haati ganda biraatti garatti fiddeen ta'ina namni if beeku ka dhaloota isaa beeku ka maalummaa isaa beeku if hin birratu nuti kan rakkise diqaalota internetii tu na rakkisaa jira nuti kan rakkise diqaalota ka haati gara fidde ka ganda keessa guddate ka abbaan biraatiin yaamamu abbaa haati fiddeeniin ala ka nama rakkisu akkanaati dhaloota qabaannaan ati waan if dhaammottu hin qabdu arra jaarraa abbaa gadaa amma lubbuun jira dhaloota qaba ka isaa falmu ka abadan shanee wajjin araaraman qabne abadan dhaloota qabaa jechuudha fira qaba ummata qaba aalii qaba ummata qaba warra if boodan jenne warra dhaabbatee haqa isaatiif falmu warra akka silaa jaarraa godhan san abiyyi godhuudhaaf gareen wal jaartee deemtu karaan banne nu kana jechuudha abadan akka silaa jaarraa harka fudhattanii baxxaq gootanitti abiyyi baxxaq godhu yaatan akka baarootumsaa gootan sanii abiyyi godhu yaatan akka jeneraal Taaddasaa Birruu gootan sanii abiyyi godhu yaatan akka waaqoo guutuu gootan sanii abiyyi godhu yaatan akkama jeneraal Kamaal gootan sanii abiyyi godhu yaatan in gowwoomnu nuti araaraman qabnu kaayoon teenya ejjennuma kalee sanirra jirra nuti garan gaggalle eenyu ka garagale nama jala deemu garagale kalees namni nama jala deemu nama san maqaa faarsineef nu faarsaa ture malee dubbiin isaa galteeti miti nuti chuma jirra arra namni isaan jala deeman sa karaa biraa maqaa kuteef inninis karaa biraa deemu jira maaliif amanamaa namaati chipsii namichi irratti guuttatee deemu jiraan jechuudha chipsii itti naqee deemu jiraan gowwoomsee itti naqee deemu jiraan paaswoordii isaatiin loog godhatee deemu jiraan jechuudha namichi yoo sammuu yaaddu qabaatte immoo adeemsa sirnoota ilaa irraa qabsoo Oromoo keessa deemu jiruuf deemaa ture hundaa ulaalteeti dhugaarra dhaabbattee murtee kannitee kara goortaa jechuudha gaafa Minilik irraa kaasii
Minilik amma meeqa bulcheef booda deebii qoradhu. Iyyaasuun amma meeqa bulcheef booda deebii qoradhu. Haayila Sillaaseen amma meeqa bulcheef booda deebii qoradhu. Mangistuun amma meeqa bulcheef booda deebii qoradhu. Mallas Abaawoodhaa fi AFLoodhaa fi qabsoon Oromoo hundi qawweetti dhooynettee fi walitti dhawaa baate amma meeqa bulcheef booda deebii qoradhu. Abiyyiis amma meeqa bulchuutaa achirra dhaabbadhu tilmaami. Kaleen har'aa miti sitti hin fakkaatin. Sanuma daran. Anga xurii takka. Abiyyiin dhibbentaa dhibbarraa harka 85 ol immoo hutaa Oromiyaa guutuu fi Itoophiyaa guutuu keessa shakkii takka malee. Warra ammaan girgirii kaasuu barbaadu. Lola biraa kaasuu barbaadu. Kakkaanii fi shiftaan hin qabamne barbaadutu arra wallagga dhumte way wallagga jechuu jira. Shiftaan lafa Oromiyaa hunda keessaa badu qabdi. Ni balleessinaas. Ijatti libsannu tana. Dhaloota if beeyna. Xiqqollee qishin jennu tanarratti. Lafa fadhe keessaa ni balleessina shiftaa. Shaneedhaa wajjin abbuma fadhe. Shaneedhaa wajjin abbaa fadhe ka dhaabbate wajjin nuti nuuf haraam. Adawwiidha. Shaneen gudeedduudha. Shaneen bultidiidduudha. Shaneen hattuudha. Gattuudha. Saamtuudha. Shiftaadha. Ummata haadhaaf kabajaan qabne. Ummata haadha ilmoo bira gudeetu. Ummata Boorana keessa taa'ee jaarsa biratti hiraatatti kannanii jaarsa mukatti dhee jaartii namaatti da'amu. Ummata Guujii keessatti jaartii nyaatatti kannite fooxaasii irratti harka dhiqatu harka goggoyfatee jaarsa ajjeesanii jaartii hojjiraaf. Shiftaa nama 45 ol caalutu harkaan qabamee jira jechuudha. Kana keessaa 25 ol Tigroota. Kudhamaarreen naftanyaadha. Sabaa sablammii adda addaa keessa jira jechuudha. Warra dantaa adda addaatiif wal gurmeessee tana keessa bobboo jiru. Akkuma gaafa firee maashaa'u gite. Eertiraarraa nuu fidee dhufee xoolaa immoo bakka leenjii adda addaa gisee nu galchanii afaan Oromootiin ni galmeessina jedhanii boo eenyu maqaan kee jedhanii ni maqaa wallaalan. Jirtu moo jirtu viidiyoon sangatiin isin baasaa? Boo eenyu maqaan kee? Hin jiru. Maaliif namichi Tigreedha? Waraana Oromoo nuun jedhaniiti waraana Tigreetiin nu deema nu hongeessaa turan. Ifittiin dhiifnu jechuudha. Ammallee wanni deemu jiru sana. Taniifuu uummanni kan burjaajanne Feesbuuka kanarratti takka warra Feesbuuka kanaaf waan isin himuu barbaadu waan takka sagaleen Feesbuuka irratti miti kakannamtu takka sagaleen kakannamtu lafarratti lama warri Feesbuuka irraa irra guddaa harka dhibbarraa harki 90 fayyadamu warra ala jiru ifiifu sagalee kannachuun ta'is tidhiisi tabiraatiif waasayita itti dhiisi warri biyya jiru nagaa qaba naa biyya keessa jiraa miti kunu arkuttiin jiraa bara warri biyya jiru bar silaa abiyyi ka jibbutee aboo dubbiin abiyyitu naman baastuun jaawaranu wanni biyya jiraa akka jirutti eenyuutu hattuu maallaqaaf deemtu eenyuutu harka nama dho'isifachuu deemu eenyuutu abbaa cunqurfamtootaati eenyuutu dhugaan naftanyaa sossobee Oromoo tana mo'achiisu jira eenyuutu dhugumaan hadooddii lammummaa san qabaa tooftaa Oromoon itti heegareellee mo'uu dandeessuun deemu jira baadiyyaa keessa yoo deddeemte uummanni takka takkaan siima. Haati hayyuu kiyya jettee jala deemtu awoo kana waraabessa maallaqaa jaaniin uummanni awoo kana waraabessa harka nu dho'isisu awoo kana waraabessa karaa nu cufsiisu aboo kana waraabessa kana nu goosisu aboo kana moo aboo rabbi kana uummanni kana jala keessa baadiyyaa keessatti wanni deemu jira dhugaan jirtu tanu. Ummata sangisee gartee fi deddeemtee laalte ni hubattaa jechuudha. Maallaqaaf sobomuun qabu haqaaf sobomna. Dhugaa gaafa qabdu siif dhaabbanna. Yakka gaafa hojjechuu jirtu moo si garagalla. Waliif gadi teenyaan jeebara. Akka ganaa firee maashoffaadhaaf gadi teenyatti takka takkaan wal gaddiiguu teenyaa jechuudha. Isiniis hiccittii teenya ta qabdan gaddiiga. Nulleen hiccittii an hogganaadha jiru. An aktiivistiidha jiru. Ana dhaabaan nin deema jiru ammaali nin deema jiru takka takkaan ummata Oromootiif gadhiisu teenyaa jechuudha. Wali gadi baasnee ummanni Oromoo kun nama hunda akka adda baru godhu teenyaa jechuudha. Waa tolteef ilmaanni kun kaas deemu jiru. Eenyutu eenyuun lagaraammis ka abbootiin teenya
qonnaan jiraatonni keenya warrin baratin lagaraamis nama kuma jahan aksiyoona jaaranii kaachamaallee tokkoffaa ta'e addunyaarra Itoophiyaa naqanii Itoophiyaan biyya naggadaan tokkummaadhaan deemuu dandeessu ilmaan Harargeedha ilmaan Fugugu ilmaan Jaarraa Abbaa Gadaa garsiisanii Tigreen harkaa diidee balleessite eenyutu arraantanetti naggadachuu jira baatii takkaa fi baatii lameen dabarte takka wal gaddii guuteenyaa jechuudha. Qabeenya keenya nu saamu yaatan malee nu jaalalaa fi miti hayaatan yaa hattoota. Eenyutu eessarraa fidee deemu jiraanii ni beeynaa jechuudha. Eenyutu maaliin keessatti hojjechuu jiraanii beeynaa jechuudha. Gabareen teenya lafatu guuteeti. Qonnaan lafatti mudhiinsi shiirooyte qonnaan jiraataan keenya. Jimaa jalatti bururuqee jaarsa fi jaartii fi ilmaaniin ka keeysaan harkanne jimaa san fidee achikkanna ka xayyaara bitachuu jiru ka biraat ture kalee ka dachii san qabeenya sanii nyaachaa ture ka biraat ture ka arrammaas nyaachuu deemu waraabeessi biraa ka afaan keenya dubbatu ka nu dubbatu arra lagaraammisirra sumuda dhaabbateeti naggada namarra godhatee maallaqa dhugaa jiraa jechuu boombaatti dhaabee gana si himna maqaadhaan arra sigarree wanti teenu harka dhuftee sumaa fi muudhaaf hangana si garsiisne laal kabajaan kun taala abbaatu eeggata hattummaaniin aangoo dhufaan tasuman danda'amtu duunee dhabamna malee akkuma abbaan keenya Jaarraa Abbaa Gadaa dhugarratti cichee du'e sanitti nutis duunee dhabamna malee hattummaaniin aangoo dhufaa waluma dhiisuun teenyu jechuudha gana maqaa wal kaasnee wal saaxiluu teenya jechuudha akkuma namoota biraa ka amma dura ka saaxiluu jechuudha isin garree isin beeynee sigarree waraqaan teen warka seentee taayyama eenyuun baastee oofu jirtuu siin jechuudhaaf gurrassi calaw if beek abbaani saniifu cunqurfamaa biraaf irra fiduu fi miti khaya bilisummaa haqaatii fi dhugaadhaati abiyyee gaangoo qabate dantaa isaa oofu irratti takkaa xiyyeeffateen beeku mee qabsaawonni ammaan tana sagalee wallaggaa ta'uudhaaf wallaggi dhumte ja'u hun dila ummanni hun dhumu hundaa'u maaf dubbachuu hanqata maaf haasa'uu hanqattan maal gaafas hoggu namni ajjeefamu seerriin kabajamnee jettan mootummaan tun seera kabajuu hin dandeenye gaafa akkasitti teelkoomii nama 30 ajjeestu shiftaan mootummaan biyya qabbaneessuu hin dandeenye jettan as baatanii miidiyaa irratti abeet as yaataniiti miidiyaa irratti mootummaan biyya tasgabbeessuu hin dandeenye Gaafanii fi Beenshaangulitti hogganaa jira mootummaan tun hogganaa siituu eeggachuu hin dandeenye biitii jigu jirtii jettan. Hoggunii fi haadha gudeedan mootummaan tun haadha gudeedamtullee dhorkuu hin dandeenye jechaa turtan. Maaf shiftaan haadha gudeeda takkaan jenne isin. Laal maaf shiftaan nama jeesa takkaan jenne. Maaf shiftaan hojjetaa mootummaa Teelkoom 30 jeesa takkaan jenne isin. Shiftaan haadhabamuu manni du'uun qabuu takkaan jenne isin. Mootummaan nagee uumuu hin dandeenye laal akkatti siyaasaa taphatan. Akkas jaaniin nama gowwoomsaa mootummaarra nama kaasuudhaaf tattaafacha. Arra mootummaan hogguu seera kabajuudhaaf shiftaa guusee qabu jiru. Maa shiftaan nama jeesusan qabamee waan miidiyaa irratti haasoo nu dhabnaadhaaf haasoo jirtan. Lubbuun namaa duutee haasawiinee mootummaa tana namni akka jibbu taasisu qabnaa bolola qabdan. Abukaattoo nama ficcisiisaa namaaf quuqamtu fakkaachuudhaaf hojjechuu jirtanii jechuudha. Ummataa quuqamu taataniiti miti hojjechuu jirtan. Ummata dhumaatii ummataatiin aangoo mootummaan harkaa qabdu busheessee ummatatti aangoo qabachuu deemu ta'uu keessan nama mul'isaa jechuudha. Akka isinitti jirtan kun. Wanni isinitti jirtan kun. Warra lakka namni du'uun lakka namni ajjeefamuun lakka namni balaarra kufuun gadi ba'ee miidiyaa irra taa'ee mootummaan nagaa uumuu hin dandeenye jecha aangoo fudhachuudhaaf mootummaan tun akka bushooytu uummata bira taasisuudhaaf hojjechaa tureetu arra mootummaan seera kabajuu hoggu deemu. Maaf shiftaan nama jeesu nurraa qabamaaf haasawaa jirtanii jechuudha. Wanni isinitti jirtan tan tabiraati miti. Saniifuu lolli jiru isin hin jarna biyya keessa jirraa. Shiftaan moo bakka garree hunda gana qabsooynaaf arra dura jennee jirra. Muumichi ministeera
دكتور أبي أنغو غافق أبت الرخاسنة ديجرو جر غرنغل لرا غرنغل لملة نيموناس شكي تكبله وبوش ملي سبديسا بريزيدنتين أوروميا دا أرلله وجين النوجة تجر سرنا دميلين نجا في اتخاذ ورانا موتهم ما دا تواني سينو قدو جر تخوندي سر شفتال فقرتن هندا لك أبو قبنايتو شنين دين المان أوروموتي شفتان دين المان أوروموتي نمني مان تنرساسا أوروموت أو خأورومو بباغلا خطو هندنو لفجرو رالك آينه نجيني بياتس قبائي بدأنا جهو قبنايتو قوفا في ديك إفتشورتي بوي في بوچي سورتو سنتاني أنا لا في أنا نلچي سورتو سنتاني ريفتشي سو في باري سورتو سنتاني قوفني ديك إفتشوف بدأنا تتشياو داف شفتان أبا مقبا نيد أبا مسيسنا يتشو إدنى لولو يو تاتيس إدنى لولو تين هنجيرو ودو حالا إلا بقى هنجيرو لميك أتلو تاسرامت موتو ماتنا أما كورنان دفو أبدي خطانا أبدا harka dhibbarraa harka 85 oromiyaa keessatti akka gaarii mootai lafateenya keessatti harargee guutuu keessatti waan jeneraal Kamal Jeerraa hin dubbachuu barbaada talixa oromiyaa tana lolli olixa oromiyaa deemu jiru shiftaadhaan qabamu jira lola bar nama lamaa wallola jabaa fi jabaa lamaatu wallola shiftaa fi jabaan akkamii wallola shiftaan dhokotee waa godha shifta ari'u jiranii hattu qabu jiranii qabu qaban reebu qaban heeraa dhiyeessu qaban seeraa olaantummaa seeraa kabajamu jira warri olaantummaa seeraa kun kabajamuun way waachisu jirtu maqalee galuu ni dandeessanii isin hin jenna gala Geetaachoo Raddaa biraa warri boorsaadhaan maallaqa fudhattan Jarmanitti Geetaachoo Raddaa biraa warri Geetaachoo Asaffaa biraa warri maallaqa fudhattan Duubaayitti tiimi kalle warri tiimii san dhaqaadhaati maqaleetti galaanu raayii isin hin jenna jechuudha galaachitti no problem haareetti maqaleetti galtanii qumxaa hidhattanii lola oofuu ni dandeessanii isin hin jenna shiftaa immoo ofittiin dhiisnu nuti uummanni warri laga raammisammoo boombaatti dhaabee naggada uummata keenyaa fudhatee akka nama uummataa quuqamuu yaatan tasuman taatu harargeen amma boota shaaxiroobtee jirti keessummaa nutti dhuftee ni simadhaa uummanni keenya keessummaa isin dhufuu teessu sagalee immoo bakka itti darbinu ni beeynaa jechuudha seenaa Haayila Sillaasee keessatti harargeen diddeeti qabsoo kophatti gaggeessaa turte hiyyoomneeti miskiinoomnee qullanne Minilikitti dinneeti jilbiiffachuu dinnee murruqtaanee calanqoo caliidhaa uumamtee bakar waareefaan lubbuudhaan hagalli miila dhabuudhaatti taate seenaan calii calanqoo nurratti uumamte hin jilbiifannuu yenne haqarra diduu keenyaaf Mangistu Hayilamaariyaam ogguu dhufe siin gabroomnuu yenneeniiti sargoo taanee gaara keessa gallee warraa isa gaggeessaa wareegama aarsaan qabne kafalaa as geenye haqa bakka sanii harkachuu hin dandeenye Mallas Zeenaawiin ogguu dhufe carraa nuu kannee ture Hassanalii gaafatamaa OPDO TV pirezidantii duraa ka Oromiyaa godheeti muude wallaala keenyarraa kan ka'e anaas dabalate Hassanalii irratti dhagaa darbachaa turre sabboonummaa namni biraa chiipsii nu keessa kaa'een if wallaalle Hassanalii arrabsaa turre Hassanalii xiqqeessaa turre harargeen zeeroon nu harkaa deebitee jechuun Hassanaliitti isaan gorraa buusanii ari'an osoo Hassanalii cinaa dhaabbannee gaafas harargeen bakka biraa jirti turte osoo Hassanalii cinaa dhaabbannee gaafas arra dirree dhawaan akka amma miskiinooytee rakkattee naggadarraa ala baasan kanatti alan baatu turte arraan tana lafti teenya tun hundinuu akkas hin taatu turte hubadhu mallee siifin hima gandaalizim deemu jiru ifin dogoggorsiisin seenaa kaleerraa dogoggora kaleerraa arra waan barannee qabna nuti Hassanalii biyyaalaa gizee bee hanga taaziyaa dhaquu dhabuutti ijoolleen harargeedhaa irra duulaa turre wallaala keenya gowwummaa keenya jechuudha arra garatti ganna dhiiga waan kalee isatti dhagaa darbachaa turleef annaan galle turte gaafas arrammoo naa galee jira Hassanalii edaa gaafasumaa wanni jibbamaa tureef obboleessa jaarraa abbaa gadaa nama if boodan beeyne ta'uu isaatiif jibbamaa ture harargee ta'uu isaa qofaaf miti warri Hassanalii hiddaan qoratee beekutu warra if booda deebuun beeyne ilma murtuguutuu ta'uu isaa maqaa isa beekaniif
Hassan Ali dhaloota Harargeedhaa irra dulchisuudhaan akka inni milkooynee fi mootummaa kanaa wajjin ilmaan Harargee jaaree hin deemne taasise. Gandi biraa hundi immoo jaaramee oofaa ture. Arraan tana osoo Harargeen namni tokko aangoo keessaa caaltuun saaniidhaa aangoo keessaa buutee hin dubbannuuf. Adde Xayyibaan aangoo irraa buute immoo maa buutii jenneen lolla. Gandi adde Xayyibaadhaa hundi maas Xayyibaan maa aangoo irraa buutii jeen lolla. Yoo arraan tana Jeneraal Kamaal aangoo irraa bu'ee maa Jeneraal Kamaal aangoo irraa bu'ee jenneen lolla nuti. Gandi Jeneraal Kamaalis gandi Jeneraal Kamaal maa aangoo irraa bu'ee jeen lolla. Nuti immoo keenyaaf loluun beeynu loluunii malee. Dammaqu qabnaa jechuun gahee asii achi. Gahee dhumatti shiftaa ganda keenya keessattis hin dhiisnu bakka biraa keessattis hin dhiisnu. Filannoon as deemtu tun. Filmaataa fi filannoon amma as deemtu tun. Tawwaan ajaa'ibaatiin as deemtu. Nutuun nama keenya ganda keenyaa qopheeffatee paartii feenetti kannata malee abbaan fadhe nu bira dhufeef simatameef abbaan fadhe nu bira dhufeef harka isaa dhooyneef abbaan fadhe nu bira dhufeef haasayeef sagalee nurraa harkachuu tasuma hin danda'u. Har'a Harargeen bahaa dhiyaa kaabaa kibbaa gadi ilaa olitti hundisii dammeeyxee deemu jiru. Ifiin buluu qabna. Wanni Jeneraal Kamaal galchuudhaa jee arsiin buluu qabdi nuutu Jeneraal Kamaal dura jee jabbe faadhaatu jee ka'aabbuttaa faadhaatu jee nuutu kalee guyyaa warraa isa numalummaadhaa dhoosaa turre san guyyaa numalummarra bobbahaa turre san gandii ifii namuu if bulchuu qabarratti warraa isa dammaqinaa oofaa ka ture nuu dura jee Jeneraal Kamaal dura. Arra waan sirrii jee jenna jechuu Jeneraal Kamaal. Arsii ka bulchuu qabu dhaloota arsiiti. Dhumatte. Harargee bulchuu ka qabu ilmaan Harargeeti. Dhumatte. Wallagga bulchuu ka qabu ilmaan Wallaggaati. Tuulama bulchuu ka qabu ilmaan Tuulamaati. Akka Oromiyaa walit dhufna yaa akhi. Dhumatte. Dhumatte. Tana keessa diqaalaa yoo bakka hin qabaanne san rakkooteeti. Teenyaa miti tan. Tungandummaadhaa miti. Jeneraal Kamaal sirriidha kaayetan. Tungandummaadhaa miti. Sabboonummaadha. Sabboonummaan gandarraa olee galti. Tokkummaa Oromoo jaalachuun sabboonummaadhaa miti. Keessa dhokachuu barbaaduudha. Hiddadha fi wallaaluudha. Dhaloota dhabuudha. Bakka irraa dharatan qabaachuu dhabuudha. Tokkummaa tajannu san keessa liqimsamuu hin dandeenyu hin fudhannuus. Filmaanni as deemu filmaata kun hunditti sirreessuudhaaf hojjechuuf marxifannee keessa dalagaa jirru jechuudha. Tasuma amma booda tasuma hoggansi waajjiraa hundaa hoggansi siyaasaa kamuu lafa teenya irratti qe'ee teenya irratti ona keenya irratti hundi isaatu keenya ta'uu qaba dhaloota keenya. Kan arsiitis lafa arsiitti deemee achitti kan Tuulamaatis Tuulamat deemee achitti kan kaanitis achitti lafa teenya keessatti nama paarlaamaadhaaf nu dorgomu nu ummataatu gosa saatiitu aalii saatiitu abbootii gada saatu ummata saatiitu filatee qopheeffatee paartii tana keessa seenii nu dorgomi jaan dhumatti Finfinnee irraa gad dhufanii nama kanaatu asitti isin dorgomaa kanatti sagalee kannadhaan tasuman taatu jechuudha. Tasuma abadan numan taatu tu inuman fudhannu jechuudha. Inuma wanni mabooda gon maalif muumichi ministeera Dr. Abiy obbo Shimallis Abdiisaa kanarratti ummata keenya akka deeggaran abdii irraa qabnaa jechuudha shakkiin qabnu. Warra Ariyaanaa if keessaa qabuu fi waan biraatiin deemu gandaalizimiin deemuu fi numanalizimiif deemuu fi namaanilizimiin deemu ka qabeenya keenya dhuunfatee achirraa taajiruu barbaadu. Ganda keenya keessa akka ganda biraatii dhufee dhalatee uni beeyna nuti. Beekaa callisaa jirra yaa akhi. Ka ganda keenya fakkeessee deemu jiru. Kaati gara fiddees. Ka bakka biraarraa achi dhalatees. Hunda isaa gosa isaatii fi lammii isaatiin adda beeynaa jechuudha. Ni dorgoma akka Oromoo kee ganda kana keessa yoo je'aatti dhaloota keenyaa miti deem ganda keetti dorgomiidhaan dhufu ta'a jechuudha. Abadan tana. Abadan inuma jechuudha. Fudhachuudhaaf hin teenyu jechuudha. Kanaafuu uummanni bakka filmaata gizee jaan filuu qofaaf osoo hin ta'in maal filannaa irratti uummanni keenya dammaquu danda'u qaba jechuudha.
yoo qabeenyaa dhaban qabnu yoo dinagdeedhaa dhaban qabnu yoo hayyootaa dhaban qabnu yoo beekumsaa dhaban qabnu finfinnee irraa wanni madirakii isaa ta'uu fadhu badhaadhinaa isaa ta'uu fadhu dhaabnummaan Oromoo tokkollee nu finfinnee irraa ka'ee ganda keenya keessa gad dhufee nama nuti filannu nu kaa'uuf takkallee nu jirtu jechuudha. Nama keenya nuti filanneeti ona keenya hundatti dhumatti ilaala Harargeen filmaannisii dhumatee jira yaa akhi. Nama keenya nuti filanneeti ona keenya hunda keessa qopheessinee badhaadhinaan nama kana siif dorgomsiisuu dandeessa. OFC yoo barbaannes nama kana nu dorgomsiisuu dandeessa. Yoo paartii biraa barbaannes nama kana nu dorgomsiisuu dandeessa. Nuutu itti kannata isaan nuun filan. Dhumate nuutu nama nu dorgomu itti kannata paartiitti. Nama kana nu dorgomu baatanii dhiisaa dhuunfaadhaan dorgomaa jechuun namni nuti filannu san. Namni uummanni qopheeffate san dhuunfaan dorgomaa uummanni isaa sagalee ni kannaa fi paarlaamaan seenaa jechuudha. Qeesaa keessatti yoo karaan hin jiraanne karaan akka bahuuf. Akkuma duritti dhagaa kaayanii biraa deemuun dubbiin hin jirtu jechuudha. Dhagaa keenyaan dubbiin dhumachuu qabdi. Dalagaan dalagamuu qabdi. Uummata keenya ka bishaan dhabe bishaaniif dhagaa bu'uuraa kaayanii harka dhoosisanii biraa deemuun ni dhaabbatti jechuudha ammoo. Wanni ta'u maali? Ilma gandaa jira ka paarlaamaa keessa jiru ni mormaa fi jechuudha taa'ee ka sodaan qabnu. Kanaaf abbootiin isaa falmaa turte. Filmaata jechuun isii tana. Adeemsi filmaataa kana ta'uu qaba. Eenyuutu nu qabseessee miti. Eenyuutu qabsoo xumuranne kana akka nuti itti fayyadamnuuf nu hojjechuu jiraadha talaallummaan tana. Qabsoon xumuramte. Abbaan fadha. Arraan tana barjaarraa abbaa gadaa jannatul firdoosi rabbi isaa qananneessu hiiroon Oromoodha. Goonni Oromoodha. Ka ilmaan Oromoo kana akka Oromoo ta'an itti hime. Ka ABO jedhee sararee maqaa kaayeef. Ka qabsoo Oromoo kana hurruma galchee qawween loluu ka dandamtu Oromoo garsiise. Jaare. Itti bobbaasee arra fuula rabbii jira. Wanni inni qabsaa'eef san nu dhaloota kana ifiin bulchuu ka dandeenyuuf. Arrallee namni kan bulchuuf miti. Arra namni biraallee akka nu deemuuf miti. No. Badhaadhinni tana fidu jira. Federaalizimiin Oromiyaa keessa hin jirre Itoophiyaa keessatti hin barbaada san madirak keessa barbaadachuu ni dandeessa. Ariyaanaa keessa barbaadachuu ni dandeessa. Gurrassi caloo. Dr. Abiyyi bira tan hin jirtu. No. Federalizimiin dhugaa ganda keetirraa eegalti jaalaan Dr. Abiyyi. Ganda atitti dhalatteerraa eegalti. Federalizimii Oromiyaa irraa eegaluu qabdi. Arraan tan amma eegatu obbo Shimallis Abdiisaa aangoo qabate keessatti farqu jirraa bara. Hai. Eeguma obbo Shimallis Abdiisaa pirezidantii Oromiyaa ta'eewu aangoo irratti farqu jirraa miti. Eega muummichi ministeera Abiyyi aangoo qabatee booda bara farquttuu jirraa. Nama tokkollee ta'u lamallee ta'u itti aantu pirezidantii itti aanaa maarreedhaa jaameellee ta'u bar arku jirra ammaan tana hin goomtu tunu. Namni gizee achi dhaabbatu keessa mul'annaa ummanni maaf kiyya aangoo keessaa bahaa fi lolu jira. Aboo guuriif gurraa fudhadhu maaf kiyya aangoo irraa ka'aaf namni lolu jira. Mootummaa tana jibbaa fi miti ka lolu jiru namni aangoo keessaa dhabamneedhaaf lolu jira namni. Atoo anoma aangoon naan kan namneedhaaf mootummaa tana qabachuun qabdu mootummaadhaan loluun qabdu. Ummanni waan loluuf qaba. Aangoo keessaa dhiibamneef lolu jira. Ati ka'amata 150 dhiibame mootummaa qabattee mootummaadhaa wajjin haqa ummata keetii eeguudhaan sirratti haqaa jechuudha. Namni kalee isa kanaatu dhaloota Harargeetu aangoo keessaa dhabame. Dhaloonni Harargeedhaa aangoo keessa seenuu qaba jee sii falme jira. Sii duulee jira. Si dubbate jira namuu gandaaf falmu jira. Namuu qeesaatiif falmu jira. Nuti ka Oromootti gizee xayyiba buute illee xayyibamaa buuti jennee lolaa turre. Dubbiin amma adda ba'u jirti. Jeneraal Kamaalis maa bu'a jennee gaafa lollu san akka Oromoon laalu jirra nuti. Ati gaafa amma 150 aangoo tana keessaaf fageessanii waa takkarraa ala si godhan san ijoolleen Harargeetuun illee tabaratte namani qabdi aboorchaa kaabinee tana keessatti illee mul'isaa kajee si qaa'ee guwarte hin jirtu. Ammallee sanumaan sitti as deema madirakii fi Ariyaanaanis qabadhu muummicha ministeera qopheeffadhu ijoollee seeni paarlaamaa dorgomi bakka hundatti bulchadhu qe'ee bajata keetiin uummata keetiin waan mootummaan qabdu falmi mootummaadhaa wajjin qooda federaalizimii dura Oromiyaa keessa kabachiisadhu. Haqa kee. Oromiyaa federalizim Shimallis faa godhu jiramma. Oromiyaa isaan federalizim godhan tana Itoophiyaa keessatti si fagarraa jechuudha. Osoo Oromiyaa keessattuu federalizimii fi nagarre. Federalizimiin ati Itoophiyaadhaaf na haasoitu tami. Ati akka Oromiyaattuu federalizim keessa hin jirtu bara. Akkuma Oromiyaattuu mee OFC keessa as baasi nama Harargeedhaa ka keessa si jiru.
askan zero mal qabdachi kaisa dhaabota oromoo ka jiran kana hunda kaisa laaliif barbaadi hin jirtu eessaan jira wanni ati qabdu eessaan jira qabaa isii tanarra dhaabbattee filmaata gaggeessuudhaaf qophaa'uu danda'u qabdaa jechuudha isii tanarra dhaabbattee warraa isa gaggeessuudhaaf qabsaa'uu danda'u qabdaa jechuudha Dr. Abiy sitti mee jira dheengadda gaafa galma calanqoo dhufu qabsoo oromoo haasawaa jaarraa abbaa gadaa haasawuu dhabuun tasuma hin danda'amuu je qubee oromoodhaa haasawaa Dr. Maamad Rashaad irraanfachuun tasuma hin danda'amuu jenna nuti maas dhuguma warri immoo ololaaf mijjeeffachuu barbaadu waan kan akka biraatti kanii jechuudha nuti ni beekna eenyutu qubee Dr. Maamad Rashaad inni nuumne jee falmaa ture adda beekna eenyu ni beekna sagalee qabna viidiyoo isaanii qabna tana gabbaas nama argisee filmaan ni dhufe hey dhumatti ragaadhaan haasofna kai dammaqi wal jaari namuu filmaata isaatiif deema namuu gandaaf deemu jira namuu gandi xiyya aangoo keessaa maa dhabameef deemu jira eega namuu gandaaf deeme anoo maaliif hin gandaaf deemnen si keessa dhagamuu qabdi jechuudha yoo tun gandummaa taate abbaan fadhe gandummaan hin jechuu ni danda'a jechuudha tun sabboonummaadha amma booda ona keenya keessa qe'ee teenya keessa abbaan fadhe dorgomee paarlaamaa maqaa Harargeetiin seenuu hin danda'u dhumatti abbaan fadhe dorgomee maqaa Arsiitiin seenuu hin danda'u qopheeffadhaa naannoon biraa hundi hogguu qopheeffatan amma gisee takka ajaa'iba natti akkaataa namni keenyatti ilaalu mee dhaabni oromoodhaa kan amal lameen gale kana itayyaa dhaqee obboleeyyan keenya kan baala keessa rakkachuu jiru laale kamii jira enetiree tokko midhaan bitanii geeysanii hin geeysine daldala siyaasaa immoo